Abraham ani gaachana keeti waaqayyo yeroo ittiin jedhu gaachanuma isa namni baatee adeemu miti waaqayyo ani gaachana keeti yommuu ittiin jedhu karaa Abrahaamiif galuu danda'uun karaa Abrahaamiif hubachuu danda'uun itti dubbate waaqayyo gaachanaa olidha isinii galee waaqayyo isa kanaa olidha akka jechuun waaqayyo ani eegduu keeti ani si wajjinan jira ani sirraan ittisaa andiinota keessi bira dhaabbadheen sirraa mormaa ani siin lola jechuu isaati waaqayyo siin lola jechuu isaati si biran jira jechuu isaati ansi wajjinan jira jechuu isaati ani gaachana keeti sirraan ittisa sirraan lola siin falma jechuu isaati waaqayyo haleluuyaa nama waaqayyo falmee fi kumaatamni yoo itti falme iyyuu hin mo'amu beena masin bukkee jiru jabeessaa qabaati waaqayyo sii falminaan jedhaani waaqayyo sii falminaan kumni yoo sitti falmeyyuu ati mo'amtu jedhaani ati mo'amtu haleluuyaa ameen meeni jedhame waaqayyo haleluuyaa ameen siin falmaa jedhe waaqayyo siin dhaabbadhaa jedhe waaqayyo si biran jiraa jedhe si biran jiraa jedhe si wajjinan jiraa jedhe sin eegaa jedhe waaqayyo gatiin kee guddaadha jedhe waaqayyo baay'ee guddaadha gatiin kee jedhe sodaa of keessaa baasu kiristaanni hafuura sodaa hin qabu kiristaanni hafuura sodaa hin qabu waaqayyo hafuura sodaa jalatti booji'amu hafuura rommu hafuura biyya lafaa sodaatu hafuura seexana sodaatu hafuura bara sodaatu nuuf hin kennine waaqayyo nuuf hin kennine waaqayyo isinii kennameera hafuura gootummaa nuu kenne waaqayyo hafuura jamnummaa nuu kenne waaqayyo hafuura jamnummaa hafuura gootummaa hafuura ija jabummaa nuu kenne waaqayyo hafuura jalaafummaa nuu kennine waaqayyo haleluuyaa yeroo ammaa kana keessa addunyaan guutummaan ishee raafamaa jirti sodaachaa jirti waan garagaraatu achi bahee addunyaa kana sodaachisaa jira as baheetti mul'atee dura dhaabbatee aloota jaarraa 21ffaa kana sodaachisaa jira waan baay'ee sodaachisaa jira amma yoo kana pirezidaantiin Ameerikaa gargaarsa USAID'n taasisu isinirraan kuta waan jedheef biyyoonni Afrikaa kun amma sodaa guddaa keessa galanii jiru raafama keessa galanii jiru warri kaan immoo gara hiriiraa bahuutti deemaa jiru ta'uu qabu jechaa jiru biyyoonni Awurooppaa illee sodaachaa jiru guutummaan biyyaa sodaachaa jiru yaada namaa irratti hojjeta harka namaa irratti hojjeta miti isa jalqabaa sodaan kan inni irratti hojjetu yaada garaa namaa irratti hojjeta yaada garaa kee irratti hojjeta yaadni garaa kee hidhamaa yoo ta'e harki kee hidhamaadha miilli kee hidhamaadha beekaa waan hundumti kee hidhamaa ta'e argama yaada garaa namaa irratti hojjeta sodaan maddisaa burqaansaa seexanadha seexana biraa dhufa sodaa isa kam jechaan jira beektu tawaa'ee waaqayyoon sodaachuu miti nan dubbachaa jiru sodaan inni nama irratti dubbachaa jiru kun inni Abrahaam bira dhufe sodaan kun inni laphee Abrahaam bulluskee wayyoo ormemna dhaala Eleazartu na dhaala anna lan qabu anomaan qabu ani badeera ani dulloomeera ani kana booda hin jiru isa Abrahaamin jedhe dubbachaa jira
jira Abrahaam tasaase salaphi Abrahaam nama waaqayyo manaaba setti tasaase inni manasi baase waaqayyo si xumursiisa amen nama simbuke jiru jabeessa qabaati inni manasi baase waaqayyo dhaan inni manasi baase waaqayyo galmaan siga aaydaani galmaan siga aizo jedhaani aizo in sodaatiin jedhaani in sodaatiin in sodaatiin mera gefana la sagaleenum na qaba in sodaatiin amen gurri keera gaw sagaleenum na qaba in sodaatiin amen in sodaatiin amen manni ke sodaatiin amen in sodaatiin Sodaatiin sagalee waaqayyo humna qaba. Sagalee waaqayyo humna qaba. Humna qaba anjel. Hallelujah. Amen. Ha? Waaqayyo humna qaba. Hallelujah. Amen. Hadda waaqayyo waasii godha. Kun waan uumamaatiin jijjiiramu jettee waan tati ilaaltu hadha hin jijjiiramu. Amen. Hin jijjiiramu kun immoo jijjiiramuu hin danda'u. Kun immoo jala muramee sararameera. Kun jijjiiramuu hin danda'u jettee kanatti mana kee keessatti jireenya kee keessatti ilaalaa jirtu. Isa uumamaan waan sirratti marge waan sirratti biqile sitti fakkaatu waaqayyo haala dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosin mana kee irraa kaaseera amen mana kee irraa ka'eera amen wanti uumamaan sirratti biqile hin jiru ati namadha wanti uumamaan sirratti biqile waan narraan ka'u kun hin jijjiiramu akka waaqayyo waan kireet godhe akkuma waaqayyo uume hin jijjiiramne lafa kana uume miti waaqayyo malafti kun lafa dha beeka bifa kan biraa qabaachuu hin danda'u amma gaafa waaqayyo jijjiirutti akkas miti ati jijjiiramuu dandeessa haara'uu dandeessa waaqayyo isati kun jijjiiramuu hin danda'u jettu hin jijjiira amen kun geeddaramuu hin danda'u isati jettu waaqayyo hin geeddara amen kun na duraa ka'uu hin danda'u isati jettu waaqayyo iddoodhaa kaase amen hallelujah amen ama sodaan amala Addaam nama isa kufe sanaati amala Addaam nama isa moofaa sanaati amala moofaa yookaan raacitii moofaa isa jedhamu amala moofaa jireenya moofaa amalli Kiristoos koottaa itti deemnaadha malee koottaa hin baqannaa miti amalli Addaam inni jalqabaa garuu koottuu hin baqanna gooftaan nutti dhufeeraa jedhe gooftaan Yesuus maal jedhe koottaa itti adeemnaa jedhe amalli kiristaanotaa gootummaadha amalli warra moofaa warra Kiristoosin hin beekne sodaataa ta'uu sodaachuudhaan jiraachuu sodaadhaan deddeebi'uudha sodaan sanyii seexanni garaa namaa irratti facaasudha seexanatu sitti facaasa seexanatu yaada kee irratti facaasa seexanatu yaada kee irratti facaasa sirratti facaasa sanyii seexanni sirratti facaase seexanni immoo yooti jabaatte malee yooti Kiristoosin waamte malee yeroo hundumaa sanyii isaa facaasuutti hin taa'u hamma gaafa gooftaan dhufee murtoo isa dhumaatti kennuutti hin facaasa sanyii isaa facaasuu dhiisu seexanni amma kadhannee ofirraa ariinee irra gaafa jennu mammoo naannee gara keenya dhufa seexanni naannee gara keenya dhufa yeroo baay'ee seexanni akkas jedhee natti falma dhufee gara koo moobaayilii keenya kennaaf kenni si loluun isaa naan jedha moobaayilii makee naa kenni naan jedha maal hattuutu moobaayilii koo hatamoon jedhaan hin hubanne maali kuni hattuun dhufee moobaayilii koo narraa fudhatamoo deemu sossodaadha gara gooftaatti deebi'ee yaa waaqayyo kun maaliyaa jedhee gaafa waaqayyoon gaafadhu tokkummaa ati na wajjiniin qabdu barbaade balleessuu barbaade seexanni jilba ati na wajjiniin qabdu balleessuu barbaade itti kenni naan jedhe gooftaan hallelujah amen ilaa bilbila kee naa kenni naan jedha dhufee bilbila kee natti kenni maaliif asii kenna bilbila koo kan kooti maaliif asii kenna bilbilli kan kooti kan kee kan ta'e seexanatti dabarsitee hin kenni amen yoona tola gadi roobee waraana addunyaan irratti rooba malee jilbeeffachuu dhiisu kaleessa galgalayyuu sa'aatii sagalii ka'eetaniin hamma 12tti jilbeeffadha waaqayyo hamma 12tti haati manaa kun maal takka takka immoo yoo boqottee kennan kan sa'aatii 19 ka'een hamma
hamma kudha lamaaf walakkaatti hamma kudha lamaatti Yesuus jedha. Hallelujah. Amen. Inni sooni kana ala abidda kan rooba malee ani Yesuus hin niisu. Amen. Abidda tu kan rooba malee ani Yesuus hin niisu. Amen. Mereka keessa norraa saabsin abiddi yoo roobe yoo dhaame. Abiddi yoo roobe yoo. Ani Yesuus hin niisu dhaame. Ani Yesuus hin niisu. Lolli seexanaa inni guddaan Yesuus irraa gargar si baasu. Qabeenya si dhabsiisuu miti. Qabeenya si dhabsiisuu, mana si dhabsiisuu, waan biraa si dhabsiisuu miti lolli seexanaa. Yesuus irraa gargar si baasu. Gooftaa jetti gargar hin bahin. Amen. Amen jetteetta. Amen. Hallelujah. Gaaf tokko namichi tokko takkate kan amma kadhannaa dhiisiraa naan jedhe. Maal taatee dhiiftee kadhannaa naan gaafan kadhadhu dhufanii natti nammaniiti iddoo isaaniitii natti dhufanii beeku na ukkaamsanii na iyyisiisaa bulu. Inni tokko miilla koo qaba, inni tokko harka koo qaba, inni tokko morma koo qaba dhufanii na ukkaamsu. Gaafan kadhannaa dhiisu immoo nagumaa nan bulaa. Kanaaf kadhannaa dhiisiraa. Namichi kun amma maal ta'eera jechuudha harka kenne hin kadhatta jechuun hin lolamtu jechuu miti gaafa kadhattuu caalmaayyuu hin lolamta caalmaayyuu hin waraanamta caalmaayyuu seexanni humna cimsatee gara kee dhufa moo'ichi garuu kan keeti. Amen. Dhageesseettaa moo'ichi kan keeti jedhe. Amen. Hallelujah. Amen. Sanyii seexanni jireenya namaa irratti facaasudha. Namni sanyiin kun jireenya isaa irratti facee ofiin of lola. Ofiin of hunkura. Jireenya isaa hunkura. Jireenya isaa ofuma isaa of jeeqa. Yaadni isaa jeeqamaadha. Maqaa Yesuusiin jechuun danda'u waan ta'eef namni sanyiin seexanaa jireenya isaa irratti faca'u yeroo baay'ee yeroo sanyiin seexanaa jireenya namaa irratti faca'u maqaa Yesuusiin jechuun dandeenyu taanaan jireenyi keenya maal ta'a? Waraanamaadha. Nagaan keenya maal waraanamaadha. Waan isaan beeknu hin jeeqamnu. Waan isaan beeknu waan nuti dhufe sana argaa hin jirru maala jeequmsi maaliyaa? Sammuun keenya waraanamaadha. Guyyaa kan kanatti hin turre jenna. Maadha guyyaa kan dabbaarii wayii jenna. Maal guyyicha dabbaarii ta'e miti. Seexanatu sanyii dabbaarii wayii sitti facaase. Sanyii dabbaarii wayii ingirdaadha wayii laphee keetti facaase. Kanaaf guyyichi si dabbara. Guyyichi kanaaf si dabbara. Maqaa Yesuusiin jechuu dandeenya. Hallelujah. Seexanatu jireenya namaa irratti facaasa. Miidhaawwan sodaan jireenya namaa irraan ga'uun isinitti hima. Sodaan gaafa jireenya namaa keessa guute, sodaan gaafa nama lixe, namni hin miidhama. Namni rakkina keessa gala. Maaliyaa miidhamnichi? Inni tokkoffaan dhugaa dubbachuu irraa soba dubbachuu filanna. Dhugaarraa gara sobaatti ceena. Gara sobaatti deebina. Ni barbaachisu sobarraa gara dhugaatti ce'uudha. Gaafa sodaan gara keenya dhufu garuu maal goona? Dhugaarraatii gara kamitti deebina? Gara sobaatti deebina. Macaafa qulqulluu keenya keessaa gaafa dubbifattanii macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 hanga 20. Abrahaam sababa du'a sodaateef haadha manaa isaatiin gaafa isaan si gaafatan ani obboleettii isaati jedhe. Obboleettii isaati. Saaraan maal isaati? Haadha manaa isaati. Maal isaati isiniin jedhee? Inni maal jedhee? Obboleettii. Maaliif akkas jedhee? Du'a sodaate. Hin sodaatu. Waaqayyo si eebbisa jedhe malee haadha manaa keessa irraa fudhatama jedhee hin baafne. Wal jalaa rukute. Kun immoo maaliyaa? Seexanni miidhagummaa Saaraa itti agarsiise. Saaraan akka isheen bareedduu taate. Miidhagummaa itti agarsiiseeti haadha manaa kee kana sirraa fudhatu si ajjeesu jedhe. Seexanni maal karoorse beektu? Isa Waaqayyo nama guddaa sin godhaa. Sanyiin si keessaa bahaa. Hin eebbifamta jedhe sana gara dabarsuu barbaade. Hin ta'u. Waan kan kee seexanni gara dabarsuu barbaadu hin ta'u jedhe. Isinoo dhageenya fakkaata maal isinii godha egaa gurran sinii ta'a. Seexanni dhimma kee gara dabarsuu barbaada garuu Waaqayyo hin ta'u jedheera. Amen.
waaqayyo hin ta'u jedheera. Ameen. Waldaa makaana Yesuus gabarsaa guje seexanni dhimma kee gara dabarsuu barbaada waaqayyo hin ta'u jedheera. Ameen. Waaqayyo halkaniin gara mootii Gibxii dhaqeetu hin ta'u yaada kee irraa kaasittiin jedhe. Ameen. Haaleluyyaa. Of eeggadhu ittiin jedhe waaqayyo. Of eeggadhu ittiin jedhe waaqayyo. Gara dabarsuu barbaade seexanni. Abrahaam irratti duwwaa xumurame isinitti fakkaate akkuma lafaa akkuma fardaa akkuma sangaa dhaala ta'ee gara ilma isaa Yisihaaqitti isin darbe. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 7 dhaqanii kan dubbattan inni immoo warra geerar sodaatee haati manaa isaa bareedduu waan turteef innis warra geerar sodaatee narraa fudhatu jedheeti obboleettii gootii jedhe. Obboleettii gootii jedhe. Maaltu kana isa dubbachiisaa jira beektu? Sodaa. Sodaa kana dubbachiisaa jira. Namni sodaadhaan guutame dhugaa dubbachuurraa gara soba dubbachuutti deebi'a. Akkasidha. Inni lammaffaan sodaan jireenya namaa keessatti sagalee waaqayyoo akka ija hin godhanne godha. Sagalee waaqayyoo akka ija hin horanne. Sagalee waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka ija hin godhanne taasisa. Sodaan. Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 18-19. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha isaa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'aniiti jedha. Yaaddoon biyya lafaa gowwoomsaan soorumaa kajeellaan adda addaas itti dacha'anii dubbichi ija otuu hin godhatiin hafe jedha. Dubbii waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka ija hin godhanne. Sagalee waaqayyoo nutti facaase. Sagalee waaqayyo nuuf kenne wangeelli ija keenya akka hin godhanne taasisa. Mana keenya keessatti ija akka hin godhanne taasisa. Jireenya keenya keessatti ija akka hin godhanne taasisa. Ija akka hin godhanne taasisa. Ija akka hin godhanne taasisa. Wangeelli mana kee keessatti akka ija hin godhanne. Dubbii wangeelaa akka ija hin godhanne taasisa. Sodaan gaafa mana kee keessa jiraatu. Sodaan gaafa mana kee keessa jiraatu. Ija si dhoowwata. Ija si dhoowwata. Ija dhabda. Wangeelaaf ija dhabda. Hafuura qulqulluuf ija dhabda. Waaqayyoof ija dhabda. Kun miidhaa guddaadha. Kiristaanni ija hin qabu jechuun baay'ee ulfaataa rakkoo hamaadha kun. Rakkoo hamaadha. Sababiin isaa iji isa waaqayyoo barbaadudha. Iji isa kamina isiniin jedhee isa waaqayyoo barbaadudha. Isa waaqayyoo nurraa fedhudha iji. Yaada waaqayyoo nurraa barbaadudha iji. Amala waaqayyoo nurraa barbaadudha iji. Hojii waaqayyoo nurraa barbaadudha iji. Isa kana dhabne jechuun jireenya keenya keessatti balaadha. Balaadha. Hisqeel boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Ati garuu yaa mucaa namaa jedha. Wanti namatti hin tolleef qoraattiin sitti naanna'anii jiru yoo ta'e illee jedha. Torban qabaa gidduu yoo jiraattees jedha. Isaan hin sodaatin jedha. Yaa mucaa namaa jedha. Wanti namatti hin tolle qoraattiin sitti naanna'anii jiru yoo ta'e illee jedha. Torban qabaa gidduu yoo jiraattees jedha. Isaan hin sodaatin jedha. Hin sodaatin jedha. Dubbii isaanis hin sodaatin jedha. Isaanoo mana warra didanii kaaniitii jedha. Dubbii isaanii isaanis hin sodaatin jedha. Dubbii isaanii isaanis hin sodaatin. Dubbii isaanii isaanis hin sodaatin. Dubbii isaanii isaanis hin sodaatin. Akka jechuun dubbiin isaanii galman ga'u jechuudha. Akka jechuun yaadni isaanii galman ga'u, sirratti milkaa'u, fiixaan ba'umsa hin qabanii, sobadha, hundee hin qabu, hin sobuu jechuudha. Hin sobuu jechuudha. Hin sobuu jechuudha. Inni sadaffaan sodaan jireenya namaa keessa gaafa jiraatu rakkina inni namarraan ga'u yookaan immoo miidhaan inni namarraan ga'u amantii nama keessaa balleessa. Amantii nama keessaa balleessa. Amantii dhabamsiisa.
Aloonni akka amantiin qabaanne taasisa. Aloonni akka amantiin qabaanne Waaqayyoota akka namni hin amanne Gooftaatti akka namni hin amanne taasisa. Wangeela Maarqos boqonnaa 6:50. Hundumti isaanii isa arganii sodaatanii jedha. Inni garuu achumaan isaanitti dubbatee jabaadhaa hin sodaatinaa innoo ana isaaniin jedha. Hin sodaatinaa innoo ana isaaniin jedhe. Gooftaan Yesuus osoo galaana irra adeemaa jiru bartoonni argan. Eekelaadha isaanii sodaatan. Galaana irra deemaa gara isaanii dhaqaa kan jiru eenyudha? Eenyudha? Eenyudha isiniin jedhee? Yesuustu galaana irra waan rakkisaa ta'e irra deemaa gara isaanii dhaqaa jira. Isaan maal se'an? Ekelaa isaanii. Hin sodaatan. Wangeela Luqaas boqonnaa 8:22-25tti Gooftaan Yesuus kottaa laga kana gamatti ceena jedheetu bartoota isaa itti dubbate. Laga kana gamatti ceenaa jedhe Gooftaan. Laga kana gamatti ceena yeroo jedhu Gooftaan qilleensi bidiruu keessan irratti ka'aa jedhe. Bubbeen jiraa jedhe. Lola qabduu jedhe. Maal jedhe Yesuus? Hin ceenaa. Yesuus hin ceena jennaan sodaa dhiisi. Yesuus hin ceena siin jedheera taanaan hin ceena siin jedheera taanaan sodaa keessaa bahi. Yesuus ila han kottaan ceena jedhe Phexrosidha, Yaaqoobidha, Yihuudaadha, nama gatudha, biyyadha. Hin ceena kan jedhe eenyudha? Yesuusidha. Yesuusidha. Hin ceena jechuun isaa immoo rakkinni hin jiru jechuu isaa miti. Rakkinnootuma jiru maaliyaa? Hin ceena. Hin ceena dhaame? Hin ceena. Haleluyaa. Ameen. Rakkinnootuma jiru hin ceena. Haleluyaa. Qormaannootuma jiru hin ceena. Ameen. Gidiraanotuma jiru hin ceena. Ameen. Sodaachifamuunotuma jiru hin ceena. Ameen. Sababiin isaa waan Yesuustu dubbate. Yesuustu dubbate. Ameen. Haleluyaa. Egaa gidduutti qilleensitti ka'ee bidiruu isaanitti bishaan naquutti ka'e. Gooftaatti dubbatanii nutoo dhumuufi. Gooftaa barsiisaa nutoo dhumne jedhan. Gooftaan hin dhumtuu hin jedhu. Wal harkaadhe. Gooftaan hin ceena jedhe malee kottaa dhaqee dhumnaa jedhe. Gooftaan maal siin jedhe? Gooftaan maal siin jedhe mana keetiin maal jedhe? Haqa waa'ee keetiin sagaleen kun siif caafame. Waa'ee Phexros fa'aa waa'ee warra isaanii koo darbanii jiraatanii darbanii siif caafame maal taate? Gooftaan maal siin jedhe? Kottuu hin ceenaa siin jedhe. Ati maal ofirratti dubbachaa jirta? Dhume, bade, salphadhe. Ani hin jiru nan nyaatame wayyoo nan salphadhe mana malee nafaa qee malee nafaa na bareechitee na fokkisiifta nan badee gooftaa. Gooftaan maal siin jedhe siin jechaa jira? Hin ceena. Maal siin jedhe siin jechaa jira? Hin ceena. Maal siin jedhe? Hin ceena. Maal siin jedhe? Hin ceena. Akka sodaan nama godhu argitanii irra taa'ee jira. Irra taa'ee jira. Agartanii akkanii nama godhu. Sodaadhaa. Gammeemtu kunuun sodaata fakkaata. Wangeelaawitti kunuun sodaata fakkaata. Gooftaan maal jedhee isin jedhee? Hin ceena. Hin ceena jedhe hin dhumtuu hin jenne Gooftaan. Ila Waaqayyoon inni manaa si baasee hin ceetaa siin jedhe malee hin dhumtaa hin baddaa siin jedhe. Ameen. Ila ati dhumuudhaaf hin waamamne. Ati badisaaf hin waamamne. Ameen. Ati jireenyaaf waamamte. Ameen. Ati jireenyaaf waamamte. Ameen. Mucaa tokkotu yeroo tokko baay'ee nu rakkise. Doolmi tokko teenyee barannaa. Lafumaa ka'eeti yabaanee nan du'anii naan jedhe. Lafumaa ka'eeti
Nandu ana jedhe. Lakki atoon duutu Yesuus jireenyaaf suwaame atoon duutu ittiin jedhe. Amma seetan irraa ari'ee sagalee kanan irraa ari'ee amma immoo gaafan taa'u ammas xiqqoo turee garagalgalaa keessa baale anuu nan du'aa naan jedhe. Nandua anu nandua gooftaan hin duuta naan jedha jedha. Lakki hin duutu ati du'aaf hin waamamne maasii bal'aa fuuldura kee jira eebba bal'aa fuuldura kee jira kun sagalee seexanaati ya biraanu maqaan isaa biraanuudha hin duutu biraanu ittiin jedha. Ammas garagalgalaa gaheeti hixaa buusee barreesseeti Hindu tadee barreeffate Hinduutu jedhee barreeffate baane hootumee waan barbaade hixaa kana naa fuudhimee naan jedha. Hixaa kana kootu naa fuudhimee naan jedha. Lakki biraanu ati hixaadhaan jiraatta miti carraan kenni jalqabaa jireenyadha ati jiraatta ittiin nan jedha. No, nani de. Rumah mucaan kodenya ko to ko mucaan daba hoy jira. Dadam ne gorsine ka bode tam yabirano de. Hindu ta fonki Allah tinya ta tinde de. Sakari ondi ne mal godare. Hindu ta Allah ti fonki nya ta sinjere de. Mucaan ni dubbi sa de rana manawe wajira polisi daketi. Anonan doa na man Jesus ida. Nahi da de. Nandu awan naman Jesus jira wan devi nahi da. Amma wan go tungkaptu iyuman sira kita wan devi. Barum sadi ne sadu kabune bajaji andu kabine gammoji ke safari da. Magala bira ke sabane karo magala bira barbachana iyuman namara kita. Namni amanti ka din namara kita. Waldan amanti ka din namara kita. Akatri nunga mamawa unsi nama raftani boltu nuti iyabu la akatri nunga nama rakita tin raftani boltu tin muke sa boltu nuti galwal kandane iyabu la Yesus ya walda kanar ka kabingati walda kanar ne nuti chagala tujuya tunne disse kamnya manti ka nama rakita je Kalau ada yo tahu. Amin. Tu sini, aman tu sirri dah lagi nasi mana lagi tak dua belas lagi missionary aja tak boleh. Tu sini kau satu jawab tadi. Malah je nak sini malah kita wanggil lagi sini mana okey kamu sah kan tak? Tu sini wanggil lagi tadi. Tu sini kau tak tadi. Tu sini aman tiga jawab tadi. Malah sini kesan nasi di. Sini mata ke sini kesi. Malah sini lagi. Kau mana mungkin mana wajib polisi kan mereka banu. Bukan tu kamu jual galera. Namna ajjeesuuf jechaa jira nahidhaa jennaanii fuunee qabneerraa mee kottaa ilaalannaan biraanuu dhabata. Biraanuu keessa ta'aa jira. Isa haalli sin tasaasu dhaggeeffatin. Isa barri sin tasaasu dhaggeeffatin. Isa sobdoonni sin tasaasanii dhaggeeffatin. Hin dhaggeeffatin. Giddumaan ila han amantiin manatti gashuu dadhabe poolisiin manatti gashee fuudhee Jalan dua kayu fatu. Amin. Lagi saat anti rinjit. Lagi saat amanti namanya apa? Setan saudara. Gabah ke sana aku fatih. Amanti namanya apa? Setan akar kekenan nama kau dah setan saudara ke sana mati lagi. Harga kekenan itu beka. Akar tiga tu syukur. Beka naru mera. Karena kau denjiru. Wae kau rumah tera. Anak tu nama ta. Angkat abdi kutanna keessatti kuftu akka tarka kennattu si godha seetan sodaa sitti naqee hin sodaatin sinan jedhe Abrahaam yeroo dheeraa dura du'e sokkeera sagaleen siif caafame obboleessa koo obboleettii koo mana keef caafame jireenya keef caafame hin sodaatin sodaan miidhama namarraan gaa erga ta'ee maal gochuu qabna ree akkamitti sodaan kun nu keessaa ba'uu danda'a isa jedhuun dubbadha. Akkamitti sodaan kun mana keenya keessaa jireenya keenya keessaa ba'ee baduu danda'a.
tokko gatii nuuf kaffalame beekuu. Gatii nuuf kaffalame beekuu. Gatii nuuf kaffalame beekuu. Uumama 15 lakkoofsa tokkorraa Waaqayyo maal jedhee gatiin kee maal ta'a jedhee baay'ee guddaa ta'a jedhe Waaqayyo. Abrahaam michuu Waaqayyoo ta'uusaa dagateetii sodaa keessatti kufe. Waaqayyo gatii guddaatti kenneera. Eenyuun Waaqayyo michuu koo jenne. Abrahaamin garuu Waaqayyo michuu koo jedheera. Michuu kootti jedheera Waaqayyo. Michuu kootti Abrahaam jedheera Waaqayyo. Gatii inni Waaqayyo biratti qabu kana seexanni harkaa balleesse. Gatii kee beekuu qabda. Gatii sii kaffalame beekuu qabda. Gatii sii kaffalame beekuu qabda. Phexros isa duraa boqonnaa 19 boqonnaa tokko lakkoofsa 19. Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 19. Garuu Kiristoos dhiiga isaa gatii jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookaas xurii hin qabneedha. Gatiin kee dhiiga Yesuus Kiristoosidha. Alli namaa gatii isaa gaafa gadi buuse badeera. Gatii isaa gaafa waan gadi bu'aadhaan madaale kosiidhaan gaafa madaale kufaatii hamaa keessa jira. Gatii kee isa siif kaffalame, gatii siif kaffalame, siif kaffalame, isa siif baasame beekuu qabda. Gaticha beekuu qabda. Gatiin kee eebbisaa baay'isaa barreessaa eebbisaa baay'isaa kitaaba 2 barreesseera. Gatiin biyyaa meeqaa gatiin namaa meeqa isa jedhu barreesse. Ani san dubbifne dhugaa hin argine guyyaa tokko argee dubbisee beeku. San dubbisee beeku. Garuu barreesseera yoo argattan bitadhaa dubbifadhaa. Gatii keessan baru. Eshi yoo argattan dubbisaa hin dubbifne. Gatii keenya beekuutu nutti jira. Isa nuuf kaffalame beekuutu nutti jira. Gatiin kee gatii konkolaataa miti. Gatiin kee gatii manaa miti. Gatiin kee gatii waan biraa miti. Gatii xaafii miti. Gatii shunkurtii miti. Gatii boqqolloo miti. Gatiin kee inni siif kaffalame dhiiga Yesuus isa gatii jabeessa. Ameen. Dhiiga Yesuus isa gatii jabeessa. Ameen. Isa siif kaffalame. Gatii kana gaafa beekte sodaa of keessaa baafta. Sodaa of keessaa baafta. Gatii kana gaafa beekte sodaa of keessaa dhangalaafta. Haleluuyaa. Sodaa of keessaa dhangalaafta. Inni lammaffaan an dubbadhee xumuru gatii nuuf kaffalameef gatii kennu. Gatii nuuf kaffalameef gatii kennu. Aarsaa kennu. Isa nuuf kaffalameef iddoo kennu. Isa nuuf kaffalameef olaantummaa kennu. Olaantummaa kennu. Biyya lafaa kana irratti namoota baay'ee dhiigni isaa dhangale. Dhangale namni dire? Amma fakkeenya waa asirratti hima. Dhukkuba irratti dhiiga Abdiisaa Aagaatiin dhangala'e keessaa gaafa jettee dhukkubsataan hin fayyaa? Hin fayyaa? Hin fayyaa? Dhiiga Kumsaa Morodaatiin dhangala'e keessaa gaafa jettee hin fayyaa? Miila Bakar Waaree isa citee lafaa bu'een dhangala'e keessaa gaafa jettee hin fayyaa? Hin fayyaa? Dhiiga Yesuus Kiristoos jechuun hamma molkaara seetanidha. Dhiiga Yesuus gaafa ofirratti waamtu dhukkubni si keessaa dhangala'a. Ameen. Olaantummaan seexanaa hin baqa. Ameen. Waraansi naannoo kee jiru lammitti naasii jedha. Ameen. Yeroo maal waamtu? Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Mee ammayyoo ofirratti waamame dhiiga Yesuus jedhame. Dhiiga Yesuus. Mee ammayyoo ofirratti waamame dhiiga Yesuus jedhame. Dhiiga Yesuus. Adda keessan irratti masqalii fannoo qaafadhaa dhiiga Yesuusiin mallatteeffameeraan jedhani. Dhiiga Yesuusiin
ملتي فميرا manni koo mallatteeffameera jedhaani. منكو ملتي فميرا Dhiiga kana budaan baachuu hin danda'u. آمين Dhiiga kana seexanni baachuu hin danda'u. آمين Dhiiga kana seexanni baachuu hin danda'u. آمين Dhiiga kana dhukkubi baachuu hin danda'u. آمين Olaantummaan seexanaa daaraa ta'a. آمين Olaantummaan jalloota illaamsha'a. آمين Dhiiga Yesuus. آمين Dhiiga Yesuus. آمين Qulqullummaa kee waamta miti dhiiga Yesuus. آمين Haleluuyaa sana ajjeesee du'e waamta miti dhiiga Yesuus. آمين Dhalootaaf dhiiga isaa dhangalaasee dhiiga Yesuus. آمين Mana kee maqaa Yesuusin mallatteesseera. آمين Mana kee mallatteesseeraan jedhee. آمين Dhaga'uu sabii kunneen amantiin qabani. Ela manni keetti dhiiga Yesuus sii dibeera. آمين Ela manuma keerra dhiiga Yesuustu jira. آمين Dhiiga Yesuus. Haleluuyaa. آمين Dhiiga Yesuus. آمين Isa cubbamaa xuraa qulqulluu godhee dhaabbachiisu. آمين Dhiiga Yesuus. آمين Isa dabeessa jagna godhee dhaabbachiisu. آمين Dhiiga Yesuus. آمين Isa kosii keessaa nama kaasu. آمين Dhiiga Yesuus. آمين Dhiiga Yesuus. Isaaf iddoo kennaa. آمين Isaaf gaafa iddoo kennitan. آمين آمين Dhiiga kana waamtanii olaantummaan seexanaa mana keessa irratti hojjetu. آمين Haleluuyaa. آمين Yeroo baatan manni koo dhiiga Yesuusiin tuqameera jedhaa. آمين Yeroo galgal mana nanaa dhiiga Yesuusiin mallatteeffamtee taa'edhaani. آمين Jireenya kee mallatteeffadhu dhiiga Yesuus. آمين Dhiiga Yesuus daa'ima kee irratti waami. آمين Dhiiga Yesuus mandara kee irratti waami. آمين Haleluuyaa. Dhaabbanni Waaqayyoon kadhanna. Haleluuyaa. آمين Dhiigi Yesuus siif diina kee gidduutti garaagartummaa uuma. آمين Siif mandara ati jiraattu gidduutti garaagartummaa uuma. آمين Dhiiga Yesuus. 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 آمين Abidda sinii kadhadha. Abidda sinii kadhadha. Mana keessan irraa wanti gubatu jira. Wanti akka qoraattiitti isinitti marame sinirraa gubata. Wanti jireenya keessanitti marame sinirraa gubata. Yaaddoon sinitti marsee jiru sinirraa gubata. Sodaan sinitti marsee jiru sinirraa gubata. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. آمين Dhiiga Yesuus. Jedha mana keessan irratti waama. Dhiiga Yesuus jedha. Dhiiga Yesuus jedha. آمين Waama mana keessan irratti. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Ameen. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Ameen. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Ameen. Isa macca hundumaaf dhangala'e. Ameen. Isa macca hundumaaf dhangala'e. Ameen. Isa adiif gurraachaaf dhangala'e. Ameen. Isa dhugaaf dhangala'e. Ameen. Isa obbolee gadi dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Dhugaa Waaqayyoon sitti hima. Dhiiga kanaan manni kee nagaadha. Godoon kee sirraan diigamu. Hin diigamu manni kee. Hin diigamu manni kee. Hin diigamu godoon kee. Hin diigamu iddoon buufataa kee. Hin diigamu hin diigamu. Hin diigamu. Hin diigamu. Mana Israa'eliin mana warra Gibxii gidduutti garaagartummaan ni uume. Mana kee mana diinota kee gidduutti garaagartummaa uuma. Duuti mana namaa seenu mana kee seenu. Dhiiga Yesuustu mana kee irra jira. Dhiiga Yesuustu mana kee irra jira. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Amma yoo warri isiniin galle dhiiga Yesuus waammadha. Dhiiga Yesuus waammadha mana keessan irratti. Dhiiga Yesuus jedhaa waammadha. Seexanni nama baay'ee bittinsuudhaaf ka'eera jedha. Wangeela Luqaas 22 lakkoofsa 31 gaafa dubbiftan. Amantii keessan jeequuf ka'eera. Akka nama qamadii giggilchuutti isin giggilchuudhaaf ka'eera. Amantiin kee iddoodhaa akka hin banneef ansii kadhadheera jedha. Ani sana siifan kadhadha. Jireenyi kee hin jeeqamuyyee. Waldaan kee hin jeeqamuyyee. Oh, haleluuyaa. Hin kadhanna Waaqayyoon kadhanna wangeelaawi tasfaayeen Waaqayyoon nuu kadhatu. Waaqayyo abbaa keenya galateeffannaa harka walitti dhaate Waaqayyoon galateeffadhaa.